Ashama harka fuunee jaalatamtoonni fi kabajamtoonni hordoftoonni Sena Tube nageenyi koo kan jaalalaa kabajaa iddoo isin jirtan hundatti isin qaqqabu. Hadallee viidiyoo biraatiin olitti deebinee jirra. Viidiyoon adda qabadhee isin deebi'aa warri beerut keessa jiraatanii rakkoo kanan arga jechuudha. Warri beerut keessa jiraatan yeroo ammaa kana yeroo cinqii dararaa baay'ee namatti ulfaatu keessa jira jechuudha. Nyaata uyyuu duraanis biyyi tuni hiriira nagaa irra turte saawuraa isaan jedhasanii mootummaa biyya kanaatti walitti bu'iinsa turte gara ji'a jahaatiif akkasiin deema jechuudha erga rakkoon biyya kana seene yeroo sanis baay'ee sodaatamaa irra turre akkasuma saamichi jira isiniin tanaan durallee isiniin gahee jira jechuudha viidiyoo akkasii baay'ee rakkoo jira biyya tana keessa rakkoo sanirra hagammaa rakkuma irratti rakkoo ta'e jechuudha biyyi kun hiriira sanirra osuma jiranuu hiriira sanumarra jechuudha guyyaa tokko hojiin deemanii guyyaa tokko hin hafanii akkasuma jedhanu kun rakkoon amma sirraan itti dabalame jechuudha yaa obboleeyyan kiyya. Rakkoo tanakaa irratti baay'atee jira waan ta'eef warroonni jiraatan biyya kanaa baay'ee rakkinatti kufanii jiranii baay'ee rakkina keessa jiran jechuudha. Yeroo saawuraa sanuu wayyaa yeroo akkasii mootummaadha walitti bu'iinsa qaba sanuu wayyaa amma sirmaa hojiinis dhaabbatee jira isaanis mindaa hin argatanii baay'ee rakkoorra jiran jechuudha. Rakkoon isaanirra gaheekaa nus nu nanqatu waan ta'eef wajjumaan rakkina keessa jirra. Yaa ta'uyyuu malee yaa obboleeyyan kiyyaa amma yeroo ammaa kana saamichatu jira jechuudha. Saamichatu jira. Saamicha yeroo jedhukaa tanaan dura yeroo sadii argeen jira jechuudha. Natti himtee jirti madaamiin koo hiriyaa ishiiti jechuudha. Hiriyaa ishii jalaa manatti cabsaniitu waan ishiin qabdu intalli artistii turte jechuudha. Artistii turte dolaara hin qabdi jedhaniitu mana ishii caccabsanii itti seenanii waan ishiin qabdu mara harkaa fudhatan jechuudha. Tanaan durallee ammas namootuma namarraan kan dhageesse viidiyoo akkasitti waraabdee kaameraadhaan waraabamee natti mul'iste jechuudha. Ishiin kana maaloo natti mul'isti siruma an akka barrii banaa hin teechisnedha. Yeroo isaan mana jiran mastaawatii jechuudha. Mastaawatii maggaarajaa keessatti hin cufan akka namni yoo badheedha laalayyuu waan mana keessa jiru meeshaa mana keessa jiru akka hin argineef jechuudha. Yeroon kun baay'ee sodaachisaa ta'ee jira. Akkasii yaa obboleeyyan kiyyaa akka sirriitti of eegdaniif isiniin jedha tasuma yoo isaan supparmaarkettii dhafuu gadi bahan barri keessan sirriitti cufuu qabdanii mastaawatii keessattuu warri fooqarra hin jiraanne warri gara lafaa jiraattan akkasuma gaxarii keessa jiraattan mastaawatii yeroo isaan bahanii maggaarajaa keessaa gadi dhoksuu qabdan jechuudha. Baay'ee sodaarra jira waan ta'eef namni waan nyaatu dhabee jira hojiin hin jiru namni walitti seenu beelan manatti du'aa jiran jechuudha. Namni yeroo kanatti kaayoo beelaallee koronaa si sodaatu jechuudha. Hin sodaatu dhibicha si sodaatu namatti cabsanii waan barbaadan fudhachuu danda'an jechuudha. Yeroo kana yeroo sodaachisaa keessa jirra. Waaqayyo gooftaan akkuma kana fidetti keessa nu haa baasu malee baay'ee sodaa keessa jira jechuudha. Yaa obboleeyyan kiyyaa ani kanan isinin jedhu birri isinis yoo kan harkaa qabaattan ta'e birri keessan gara biyyaa ergadhaan isinin jedha. Anuu baay'een rakkoo keessa ture rakkoo kiyya isinittanii madda haga dhumaatitti yeroo keessa jiru silaa isinitti madde waan isin naan jettan laala jedhee tanani garuu amma isinittanii ma jechuudha. Anuu baay'ee rakkoo keessan ture rakkoo kanan jedhamne anaaf baay'ee ulfaataadha. Haga dhuma viidiyoo kanaatti yoo hordoftan hundi keessan waan dhageessan ta'a jechuudha. Ani akkamiin ta'e tanaan dura yeroo namichoon jiru yeroo ministeeriin jirutti jechuudha birri isatu naa kafala. Birri inni yeroo naa kafalutti harkumatti hin qabachaa ture jechuudha. Harkumatti qabadhee tanaan birriin xiqqoon harkatti baay'atte gara dolaara 4,000 ni geessi. Yeroo kana ani birrii harkatti qabadhee galuu kiyyaa saamni jechuudha. Harkatti qabadhee yeroo hin galee sharafnis minaaminnis hin baay'e akkas ani dabaltii jalaa sanan soquu barbaadetti jechuudha. Rakkoo akkanaa kana isin biraan hin gahaa anarraayyuu gahuutu deema kanan jedhu immoo yaada akkasiisanis garaa keessan qabaa yaa ta'uyyuu malee akkasumatti waggaa tareen gara jedhee tanan saabadhaan birri haganallee xiqqoo ishiin harkatti baay'attee deeyyaanne waggaa tare san gala birri tan harkumatti qabadheen galaa jedhee tanan yaada jechuudha. Waggaa tare san immoo hin galle asuma nan itti fufe yeroo kana namichi yeroo an barbaadetti osoo baankiidhaan naa galchee hin galchine rakkoo takka hin qabu. Garuu ani immoo karaa gabaa gurraacha saniinis nan ergadhee tanan ijoollee akkasitti rileeshinii walii hin qabnu ijoolleen kan jiranis ammoo baay'ee narraa fagoo jiranii yani immoo katamaatti jechuudha bakka baapiloos jedhamu shibeel keessa iddoo baapiloos jedhamu kanan jiraadhu
Gaxarii keessa immoo iddoo kooraa jedhamu jechuudha. Atfiyaa iddoo jedhamu kanan jiraadhu. Bakka sanitti gaxariitti malee asitti natti hin tolu jechuudha. Baabiloos keessatti natti hin tolu. Sababni isaa sun fooqirra jiraannaa. Fooqi sanirraa immoo akkamitti akka gadi buutee ijoolleetti kennattu hin qabdu jechuudha. Yaa ta'uyyuu amma kan madaamin xiyyatuuni birrii kan hagana harkatti qabadhu hin beektu ishiin. Namicha immoo akkuma naa kenneen baankiidhaan na ergaa inni seetii walittis baay'ee hagana waan hunda walitti hin himatan jechuudha. Isaanii baay'ee walirraa fageenya qabu. Yaa ta'uyyuu guyyaa tokkotti amma saawuran kunis jira, ciqiciqiin biyya kana seenee jira. Ciqiciqi sanirraa nu kunoo dhibeen kun itti dabalamee jira. Isaan hojiin qabanii as keessatti sababa inni faarmaasii qabuuf kan jiraatan jechuudha malee warri isaan ijoollee haatii fi mucayyoon hojii dhaabanii jiranii abbaa fi ilma kan faarmaasii hojjetu jechuudha yeroo sanitti. Kana maqaa sodaadheetumanii baankiidhaan akkuma inni naa galchutti hime jechuudha guyyaa tokko. Itti meetananii ishisiifan galchaa rakkoon qabu naan jedhee guyyaa kamsaa tokko waan isin garramu dhugaa waan isin garramu akka dhumaatti hordofaati namni akkamitti rakkoo kana keessas ni bahaa kan rabbi laaffiseef hin jettan jechuudha. Rakkoo kama namaa ta'an isinitti maa kiyyas immoo akka naa dhageessan abdiin qaba eenyuttani madhaa miti. Dhugaa baay'een maal jedhee akkasinitti hin beeku. Amma guyyaa kamisaa tokko jechuudha. Guyyaa kamisaa guyyaa roobii kana birrii baqaan galfachuu barbaada. Baankiidhaan na galchi hin jedheeni. Ishii rakkoon qabu garuu birrii kumaan akkas 2,000 galchamuu hin danda'ama. Wal biratti hin ta'u sila rakkoon jiruuf naan jedhe jechuudha namichi. Ishii rakkoon qabu jedhee tanan $2,000 fuudhee itti kenne. Amma natti hin kenniniiti. Dura dhaqeetan baankii gaafadhee akka deemu gaafadhee sirraa fuudha naan jedhe. Guyyaa roobii jechuudha. Guyyaa roobii sana akkas naan jedhee kamsaa galgala yeroo inni raataaf dhufu. Inni gaxarii bula jechuudha. Inni gaxarii bula yeroo hundaa gaxarii bula achi bulee dhufa ganama. Amma kamsaa kanallee birrii sitti kennuu jennaani yeroon achi ol deebi'u jimaata jechuudha. Jimaata yoon achi ol deebi'uuni sii galchaa naan jedhe. Achumaan natti kennita jedheet shintibeetii seenee ajaa'iba bar shintibeetii seeneet inni dagatee achumaan deeme jechuudha. Shintibeetii seene anamootu hojii gara biraa qabadhe hojii gara biraa yeroon qabadhu inni achumaan anis nan dagadhe innis dagatee deeme garuu galgala sanarraa fuudhee deemuuf inni jimaata na galchuufi. Amma kaayaa obboleeyyan kiyyaa yeroo inni gaxarii deeme kamisa gaxarii deeme jimaata sa'aatii 5tti lubbuun isaa kan darbe jechuudha balaa makiinatiin lubbuun isaa darbee birriinti ammoo akkasittiin harkatti ni hafti jechuudha guyyaa sanii inni hin galchu sa'aatii sanitti inni hin galchu achi as deebi'eeti ka sa'aatii 5 akkas 6tti deemee baankii deeme naa galchuuf akka ofiitti jechuudha. Inni garuu lubbuu isaatiin kan darbe sa'aatii 5tti akka biyya keenyatti sa'aatii 5 akkasitti sa'aatii 11 jechuudha. Yeroo kana birrii isaan bakka isaan inni hospitaala yuun keenya bakkuma sanitti kan lubbuun isaa darbe jechuudha. Yookaan mootummaa nama isa achi kaasutu harka fudhata ta'a waan isaa hin beekamu birrii sun natti hin deebitu baankii hin galtu ta'a yeroo sanitti jechuudha $2,000 sun. Yaa ta'u yoo $2,000 miti 4,000 yeroo sanitti kana nani harkaa qabu amma bakka namichi du'eefis baay'ee garaan narraa ture hin beektanii dubartoota asii aga isaan garaa jabaatan dhiira xiqqoo ishii kan isaan garaa laafan malee dubartoonni asii baay'ee mortoota. Amma abjuu ta'ee bakka abjuu ta'ee natti mul'ate malee haga ammaatillee ana du'insi isaa suni dhugaa ta'ee natti mul'anne isa dhugaa jechuudha. Yaa ta'u iyyuu mana katamaa jirraa akkasumatti namni walitti seenuu dhibee kanaafuu walirraa baqataa girri saniin birrii tanaan mallee manuma katamaa kanatti dhiisnee gaxarii deemna jechuudha. Achi ta'a waan ta'eef manni sajitu guddaadha. Achi achi teenya jaartiin tuni madaam jechuudha. Asi deddeebiti mana kanatti deddeebiti waraqaa isaa kana maali isaa furmaa waan hedduu waan sirreessuudha mana kanatti ol deebiti. Anamootu akka mana kana dhufne hin barbaadu jechuudha. Akka mana katamaa kana dhufu hin barbaadu yeroo sanitti. Yaa Rabbi birriitii kan harkaa fudhattee miti. Intala immoo birrii haganaa miti $100 hoos harkatti argite akka wayii kana taate jechuudha. Ani cubbuu hin dubbadhu dhugaan isin hin jedha. $100 harkatti argite ijatu dhiiga. Maaliif akkana akka ta'e $1 kana hundaa miti 4,000 jechuun immoo ishiin jetteetu hin ijjiitu osoo kana kan argitu ta'e kiyyas hin jettu
akka immoo ana harkaa qabu si hin beektu ogama kama namichaatu hin fuute naan jetti bakka waa baay'ee na yaada garaan kiyya gaxarii san keessa ture jechuudha yeroo sanitti osuma kana jennu birrii kiyya sitti gatee gaxarii san bultii 15 hin teenye iddoo namichaa jechuudha ishiin ammoo hin dhufte obboleetti hojiinis hin dhufte as turanii galanii maal akka ishiin sirreessitu wayidoon anaaf hin galle amma immoo kan obboleetti ishii bira teessisanis yeroon gaafadhu ishiin shaanxaa sarratenyaa barabbaruu hin jaalatanii birrii teessee jalaa fudhatanii minameen nyatti ishiinis achi lubbuu natti mi'eessite yaa rabbi yoo faajee xiyyabichaa taate atiyyuu dabarsitee dafqa kiyyan kennituuf yoo inni namichoo nama lubbuudhaan darbe kun yoo faajee xiyya qofa naa kenne kanamaa yoo keessa hin jiraanne yoo namaaf dabayyaanni jedheetuma rabbii kiyya kadhachaa ture guyyaa kanitti bultii 15 xumuree torbee sadaffaa keessa kanan mana kan ol deebi'e jechuudha mana kanatti ol deebi'u dhuguma nan argadha seene birrii tana waan mana jalaa horattu see jechuudha akkasumatti na hiidee rabbiin galanni haa ga'u akkasumatti na hiidee amma kaa birricha kana fudhadhee tan gaxarii deeme jechuudha amma birrii kana osoo kan harkatti argite fudhachuun ishee ana baay'ee wanni miti hin fudhatti garuu rakkoo baay'ee narraan geessi yookaan mootii kana micha jalaa fudhatti jetti malee ifaajee ishiitis hin jettu namittiin tun jechuudha amma akkamittan birrii ifaajee xiyyataan osoo ishiin hin beekne akkamittan argadha yeree tanani kanan yaadu jechuudha mucayyoon takka immoo jirti mucayyoon takka jirti nama akkanatti gabaa gurraachatiin ergu beeytanaan jennaan nan beekanaan jette mucaan ammoo suudanii kana afaan isaas arabi faasaaka ishumatu walitti nu fide akkana dhoksaadha garuu madaamni ishii beekuu hin qabdu namichi ishiidha kennes du'ee jira waan jettu waan hundaa keessatti himti amma sababa kanaan karaanis immoo cuccufame taaskiin baay'ee hin deemu baay'ee walirraa fagaatna bakka mucaan jiraatu fi bakka hin jiru gaxarii san keessatti jechuudha birri kana ka ifaajuma kiyya kana wajjin rakkadhe baay'ee rakkachaa ture osoo guyyaa san rakkoo akkanaa keessan jirame maalan godha osoo isin hin jedhe yaada keessan naa kennitaniiyyuu akkasitti rakkina keessan ture ammas akkumatti qabadhee tuman taa'aa ture torbee tokko ammallee harkatti hin qabadhee ergasii illee mana kanatti olan deebi'ee birrii kana harkumatti hin qabadhee deddeemaa ture achi guyyaa tokkotti mucayyoon tun bakka ishiinis baay'een hojii rakkatte akka mucaan kun naa ergu itti himte jechuudha mucaan kun ol fuudhee $3,350 ni galcha jechuudha gara akkaawuntii kiyyaati irratti ni galcha karaa gabaa gurraacha san ni galcha amma birrii tana inni galchuun isaa homaa ta'e natti mul'atu akkamitti akka dhufee fudhatu bichaa akka duraan osoo ta'e isaa yeroo hojii deeman itti kenna amma immoo hojiin dhaabbatee jarri martuu manatti ol deebi'anii fuudhanii akkamittan itti kennu osoo fuudhee kanan itti kennu ta'e ishiin nahattee waan kiyya fuute yookaan namicha du'e jalaa fuutee itti kennitti jetti malee ka ishiiti hin jettu namittiin tuni anas rakkoo irra bu'aa mucaan gandaatis rakkoo irra bakka maal jedhee sinitti haamu dhugaa guyyaa gaanitti akka tasaa mucaan kun qidaamee naa galcheeti jechuudha qidaamee naa galchee uhudii kana dhufee fudhachuudha inni bakka dhufee uhudii biraan dabarsu naan jala sanuu hojjaa duraatiin gahee lakki hin gahu hojjaa duraatiin hin gahu anis birrii namaatiin fuudhatan kennaa midhaan jedhee achi onna cinqee mucattiinis nu jidduutti hin cannaqamte jechuudha kan mucaa kanaan wal nu barsiiste ammallee yaa rabbi man jedha ani faajuma kiyyaa kan namaatti miti omaanuu narrifachiisin jechaatu manni rabbii kiyya kadhachaa ture jechuudha namaaf daban qabu dhugaan isin jedha ani ofirra taree namaaf kana yaadu yoo akkas ta'e ifaajee kiyya kana dabarsite illee namaan kenniini rakkoo sanarra hin buusin jedheetu rabbii kiyya kadhachaa ture jechuudha ani waan biraatirrallee bakka rakkoo irra seena birrii fudhatti haa fudhattu garuu rakkoo irra seena namaafis hin fakkaata jechuudha kanaaf yaa obboleeyyan kiyya akkasitti mucaanis dhufee birrii isaa lookeeshinii kana ergeetiifin akkasumatti malaan dhufe osoo ishiin akka tasaa guyyaa san uhudii mana obboleessatti misaa nyaachuu ni deemanii akkuma saniin mucaanis dhufee birrii isaa narraa fudhatee akkasitti rakkoo san keessa tareen isin hin jedhaa yaa obboleeyyan kiyyaa maaltu kana hunda na dubbise yeroo ammaa kana yeroo cinqii dararaa keessa jira jechuudha dolaara hagana hundaa miti dolaara 100 isaan baay'ee harkatti ulfaata jechuudha suuquma dhaqanii yoo dhufan wanni hagana wal waddadee akkas ta'een isaaniitu mataa dhukkubseena akkasii yaa obboleeyyan kiyyaa aniyyuu kunoo rakkoo kana hunda keessan taree jira waanuma kiyya wajjin jechuudha ifaajuma kiyya wajjinan
akka nama hatee ta'aa ture. Rabbiin ammoo rabbiin galanni haa gahu dhugaa rabbiin galanni haa gahu. Rakkina san keessas baheen jira. Birriin kiyyas haaluma gaariidhaan akka hin yaadeen alatti san caala jechuudha. Biyya kiyya naa gahee osoo ani waallee asitti kan ta'u ta'e maatii kiyyaatu itti fayyadamu jechuudha faaje kiyya isaanii miti. Akkasii kanarran ture jechuudha. Hadda xiqqoo daqiiqallee isinitti dheeresseen jira. Bakka isin jirtan hundatti kan Waaqayyo gooftaan isin wajjin haa ta'u. Ifaaje keessan Waaqayyo dabarsee isaaniif hin kennu jechuudha. Yoo garaa qulqulluudhaan Waaqa keessan kadhattan bakka dhara namaa yoo kan hin jaanne ta'e jechuudha. Nu kunoo kana hunda rakkoo kana hunda keessan hadha rabbiin kiyya nagaan jala na dabarseen isiniin jedha. Baay'een sodaachaa ture. Biriidhaaf illee osoo hin taane ishiitu rakkoo narraan gaha jedhee tanan sodaachaa ture jechuudha. Yaa obboleeyyan kiyyaa kana yeroo isaan akkuma tasaa suuqillee kan deeman yoo ta'e nama jalaa barri ammoo cufuudhaaf sirriitti mirkaneeffachuu qabdan jechuudha. Yaa obboleeyyan kiyyaa kun baay'ee barri tun baay'ee bara sodaatamtuudha. Kana kan ta'u immoo nama garaa qulqulluudhaan jiru nama rabbi ofii kadhateetu bara sana keessa bahanatti fakkaata. Yoo akka kiyyaa akkasii viidiyoo isinitti dheeressee haga viidiyoo biraattiin walitti deebinutti immoo nagaan naa tura.